Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsi magaalaa Harramillee iddoo jalqaba diboota itti gurguran miidhaysee hojjate bakka gabaa diboonni itti gurguramu isin daawwachiifnaati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jiru anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerra. Magaalaan Harramillee eega hoggansi jijjiiramaa gara aangootti dhufe waa hunda ulaagaalee isiidhaa guuttatte jalqabni loonii fi dibootaatis haaluma viidiyoo isaa daawwachaa jirtan kanaan miidhagee kan mul'atudha. Dura bu'aan bulchiinsa magaalaa Harramillee kan tahan kabajamoo obbo Ahmad Yaasum eega gara hoggansa jijjiiramaatti dhufeen booda magaalaan Harramillee jalqabni dibootaa fi horiin hundi miidhagee bifa daldalaaf tolutti haalli isiidhaa mijaa'ee kan jirudha. Jalqabni magaalaa Harramillee konkolaataanis akkuma fedhetti waan seenuuf jecha diboonni iddoo garagaraa irraas konkolaataadhaan dhufe gabaa bareeddutti gurguramaa akka jiru nutis kan isin daawwachiifnedha. Qonnaan bultoonni keenya warreen magaalaa Harramillee kanatti diboota isaanii gabbisanii gurgurataaf fidanis haala gabaa magaalaa Harramillee kanarraa gammachuu guddaa akkanatti himaa kan jiranidha. Maamman Nuur Qaasaa'uun. Maamman Nuur mee dibicha kana qotiyyoo kana akkamitti nyaachiftanii? Yeroo qaxarri jiru qaxaraa fi kanaan nyaachisa. Eegale zaata konkita dua kaya zaata ka harama harama meeqa waltaatan daldaltootaani udah dibbafi shantam kuma dibbafi shantami jaani an dibbala guutaan jechuun jira amma mee ati midhaan nyaachifte moo kanarra baala nyaachifte moo waan kanarratti bal'inaan daawwattoota keenyaaf yaadan qaxaraa fi kanumaan nyaachise yeroo mishingaan qacceetii boqqolloo ammaati yeroo asita isi qatar yeroo saniin kiseechu eegana ookuma waan adda irraaji jireetu biyyat akka kee kanatti qotiyyoo nyaachisanii furtisanii gabaadhaaf dhaleessu maal dhaamtamee ibsinaan dhaamu tayyii horii booda qabu filattee itti lafaatee konko waan adda irraa qayyaraa midhaan yeroo qaxaraa waan adda qaxara yoo nyaachifte hangasuma ijachaa deemaa jechuudha. Abdurrahman Abdulin Muqdarin jedhama. Aanaa yeroo guutuu araggaa ifaa jaalala gamte bareedha. Waan turteetiin dhalate moo ni bitte? Niin bitee gara naan bitee. Egaan bitee amma isa qaabii baatee afur. Yeroo sammee bitte? Qarshii kuma soddomitti bitee. Mee akkami maal nyaachifteeti akkanatti gabbisuu dandeessite kanarratti yaada bal'inaan daawwattoota keenyaaf hojjechaa? Qoonqoo nyaata yeroo adda addaa Muhammad irraa jiraa. Midhaan gosa gosa hundi irraa laaqee walitti daakee bitaa nyaachisa. Iddoo isaatis jala tolchaatiin jala qulqulleessee bisa isa qabda jiidhaa fi kana irraa eegee qulqullina isaatis eegee akkasuma waan itti fadhiisaa guutee akkasuma nyaachisaa ture. Akka fayyaa kana nyaachisanii akka furdisanii bakka hangeeritti lafaanii fidanii gatii bareedaa qotuu gurguratan. Egaa magaalaan Harramillee magaalaa daldalaaf mijjooytu waan taateef jecha daldaltoonni keenyas bahaa fi dhiyaa kaabaa fi kibbarraa dhuftanii akka magaalaa kanatti daldalatan asumaan waamicha keenya isiniif taasifnaati. Kottaatii magaalaa Harramillee kanatti daldaladhaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin jalqaba magaalaa Harramillee kan isin daawwachiifne kan gammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo Rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti arraaf gama qiyyaan nagayaatti.